Hordoftoota chaanaalii Lalii Yuutiyuub nagaa Faraarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kootii galata Waaqayyoo jiran isiniin jedha. Baga nagaadhaan ifa du'aa qabu gooftaa fi fayyisaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos nagaadhaan geessaniin isiniin jedha. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Har'a haaluma salphaadhaan daabboo bishaaniin hojjedhe walumaan ilaalaa ana wajjiniin turaan isiniin jedha. Kunoo haala kanaanii duqeetii qopheeffadhee, irshoo qopheeffadhee, ashaboo qopheeffadheen jira jechuudha. Amma irshoodhaa fi ashaboo itti naqadheen jira. Daakuun kun kiiloo tokko hin guutu jechuudha. Gimmaasha miti gimmaasharraa qaba. Kiiloo tokko hin ta'u garuu haala kanaanii irshoodhaa fi ashaboo itti naqadhee jira. Daakuun gingishachaa jira jechuudha. Walumaan ilaallamma dhumaatti ana wajjiniin turaan isiniin jedha. Asitti kirrii madabaraatu na cannaqe jechuudha. Kan duqeetiin keessaan ammoo yeroo jalqabaatiif hin hojjedhe hordoftoota kiyyaa dhugaa biyyooma keessatti daabboo bishaanii jechuudha. Asitti daabboo bishaanii hojjechuun nuuf hin mijatu. Akkuma beekamu egaa daabboon bishaanii biyya keenyatti kan beeknu xistii mataasaa danda'e qaba. Xistii mataasaa danda'e isarratti hojjenna malee akkasitti hin hojjennu jechuudha. Ani garuu distiittiin hojjedhe jechuudha. Bakka wanta milkaa'ullee natti fakkaanne dhuguma sirriitti ba'amoo hin ba'u jedhee yaadaan ture jechuudha. Maaliif fagaadheeras jechuudha. Distiitti akkasiin takka hojjedheetu hin beeku. Eeggan hojjechuu dhiisee immoo fagaadheera irraa turreerra waan ta'eedhaaf yoo hojjetan iyyuu baay'een keenya Oromoo irratti hojjetan asitti garuu haala salphaan hin hojjetadhe haala salphaadhaan miidhagee illee ba'e wajjumaan turraa waliin ilaalan isiniin jedha. Asitti bishaaniin itti naqachaa jira. Bakka bukeessuu jammareera. Sukkuummachuun jammareen jira jechuudha. Kaameraa qabaa waan inni hojjechaa jiruuf naan mijanne yeroodhaaf akkasitti ni qabaa. Bukeessuun ture. Isa kana fakkaata amma dhumaatti ilaalaatiin wajjiniin turan isiniin jedha. Haala kanaanin sukkuumaa jira. Ani sukkaara ittiin daballee ashaboodhaa fi irshoo bichaan itti godhe. Kanumadha jechuudha kan inni itti dabalee akka ajaa'ibaatti daabboo ba'u ture. Wajjuma ilaalla amma dhumaatti wajjiniin tura. Haala salphaadhaan akka kanatti namoonni nu mijatu hojjetachuu illee ni dandeenya. Asitti akkuma beekamu kunuu bukeeffadhee raawwadheera. Kana booddee peestaaliin ukkaamsuu qaba jechuudha. Peestaaliin ukkaamsee hamma inni fedhutti nan eega jechuudha. Daqiiqaa murtaa'eef asitti peestaalii irratti gochuuf iyyuu kaameraa lafa kaa'ee jechuudha. Akka kanaan dhiifama. Kunoo haala kanaan peestaaliidhaan ukkaamseen xumureen jira. Amma inni koffi jedhee ol ka'utti nan eegaa jechuudha. Eegganni koffi jedhee ka'ee booddee eegee sana booddee qodaan irratti hojjedhuun qopheeffadha. Saanayyiin irratti hojjedhu jechuudha. Saanayyiin itti distii keessa godhadhu. Kan irratti godhasitti kof jedheera. Asitti gurraa jenna biyya keenyatti wanta gugurraattiin sun hin jirtu isheen itti godhee jechuudha. Maqaa isheen beekan kan biraa isiniin jedha. Asitti akkuma beekamu saanii qopheeffadheen ture. Saaniin irratti hojjedhu qopheeffadheen ture jechuudha. Jala isaatti waraqaan godhe waraqaa nyaata jala godhan jedhamti. Waraqaan jala godhe irra keessa immoo irraan immoo waraqaarraan kan hin aanse immoo peestaaliidha jechuudha. Kun akkuma mul'atu argaa jirtu jedhee yaada. Peestaaliin irra godhe jala isaa waraqaan godhe amma inni koffedhutti nan eegaa jechuudha. Gaafa asirraa ka'ee koffi jedhu kana booddee gara hojjetamuutti seena jechuudha. Dirqama koffechuu qaba. Al tokko eegga ka'een gad deebisee gaafa lammii irratti immoo qodaa irratti hojjedhu irratti kun akka ittiin garagashee eegganni koffi jedhee booddee amma distii keessan godhadha. Asirratti immoo zayitii xiqqoo isheen irratti diddibaa jira jechuudha. Akka inni xiqqoo isheen jalaa hin qorreef hin qoru garuu daabboon bishaan hin qoru. Ani irratti hin godhe jechuudha. Haala kanaan zayitii xiqqoo ishee irra isaa godhe jechuudha akka inni cululuquuf. Isa kana fakkaataa asitti akka kanaanii bokoon baay'ee koffi jedhee bareedee jira. Kana booddee ukkaamsee distii keessa bichaan godhaa jechuudha. Akkasiin distii qopheeffadhee kunoo bishaan baay'ee danfee qophaa'ee jira.
Akka kanatti wantoota gingishaa wanta uurataa qabu itti fayyadamuu dandeessu. Keessoo isaa buufachuu dandeessu. Haala kanaan eegganni koo fedhee booddee distii keessa godheen jira. Kana booddee feestaalii kanaan nan ukkaamsa jechuudha. Ammas feestaalii tokkoon itti dabalaa jechuudha. Daqiiqaa 5 illee gaggeessanii akkasitti yoo eegdanii baay'ee tokko gaariidha. Feestaalii ittiin dabala ammas jechuudha. Daqiiqaa 5 eegeen ture. As keessattis akka inni xiqqoo ishee ol ka'u. Maaliif hin maxxintanii akkasittiin zimmattanii gochuu hin qabdanii eegganni koo fedhee booddee godhattu malee baay'ee bokoqee bareeda baay'ee miidhaga jechuudha yeroo sana akkasitti yoo takka heeddanii amma akka kanaan ukkaamsee fixeeraa keessoo isaa kanatti kidaanii biraan kaddanaa jechuudha irra keessotti nan kaddana keessoo isaatti illee nan kaddana maaliif akka ukkaamsamuu fi irra keessoo bichaa yoo qadaaddanii dhiistanii bishaanitti isin jalaa roobuu danda'a. Urgii asirraa bahu danfarraa bahu bishaanuma waan ta'eef bishaan isin jalaa balleessuu danda'a jechuudha. Asirratti agartame jedheen itti cannaqamaa jira. Haala kanaan godhe jechuudha. Irra keessummaa ammas kidaanii biraan dabala jechuudha. Sanaa walitti haala ajaa'ibaatiin ukkaamsa sa'aatii tokko walakkaa irra ture jechuudha. Hordoftoota kiyya. Asi akka kanaan xumuree ukkaamsee kun akka tokko ukkaamsee jechuudha. Kana booddee sa'aatii tokko walakkaa irra ture jechuudha. Haaluma beekamuun kunoo daabboon koo bahee jira. Haala kanaan bahee jira. Haala bareedaadhaan jechuudha. Haala bareedaa haala ajaa'ibaa ta'een bahee jira jechuudha. Isa kana fakkaata. Amma dhumaatti na hordofaa keessaa baasee waan inni fakkaatu walumaan ilaalla. Ana wajjiniin turaan isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf hordoftoota kiyya wanta milkaa'u natti hin fakkaanne distiitti illee hojjedheen beekuun tureeni. Asitti illee waan hojjedheen beeku wanta akkasiirra baay'ee faffagaanneerra. Garuu hin milkaa'e miti baay'ee tokkotti milkaa'in isiniin jedha. Asitti kidaanii sanarraa baasuutti cannaqamaan ture. Kidaanii kanarraa hojjetti cannaqamaan ture billaan itti ka'e jechuudha. Inkuba baay'ee tokko guba gaafa intinaan qabammoo naa kaasuu dide haala kanaan baasaan jira jechuudha amma haala kanaan baasaan jira jechuudha yeroo duraatti ilaalaan ture amma baasuudhaafanii wanta tokko hin qabu wanta tokko hin bukatu haala ajaa'iba ta'een bilchaate haala addaatiin bilchaate asitti ilaalaan ture sanumatti argisiisuuf ilaale. Waan tokko hin qabu jechuudha. Isa kana fakkaata. Ilaala haala ajaa'ibaan keessaa baaseen jira distii keessaa jechuudha. Isa kana fakkaata. Namoonni barbaadan illee irra keessoo garuu asitti hin danda'amu. Irra keessoo diimeffachuu warri barbaadan garuu hin barbaanne haala ajaa'iba ta'een bilchaatee ba'ee jechuudha. Amma jala isaa garagashee asitti argisiisa. Asitti jaartiin natti kolfaa turte jechuudha. Isheettiin argisiisaa ture akkamitti akkas ta'e naan jetti. Isa kana fakkaata jechuudha. Dhugaa haala ajaa'ibaatiin bahe hin amanne jechuudha. San akkas ta'e waan ta'u natti hin fakkaanne ture. Distii keessattis hojjedhee waan hin beekne waan haaraadha. Garuu wanti hin taane hin jiru. Hundumaa keessatti yaaluudha malee wanti milkoofne hin jiru jechuudha. Isa kana fakkaata. Ilaa jallisaa kana fakkaata haala ajaa'ibaatiin jallisaa bareedee bahee jechuudha. Jallisaa kana fakkaata. Jalli garri isaaniitti yaanu kana fakkaata jechuudha. Kana fakkaata. Peestaalii dirqama isin barbaachisa. Hordoftoota kiyya peestaaliin dirqama isin barbaachisa. Waraqaalee jala gochuu hin dhiistanu. Peestaaliin dirqama isin barbaachisa. Maaliif akka ukkaamsee bisheessuudhaaf akkasuma bishaan illee ittiin darbu waan ta'eedhaaf peestaalii jala gochuun dirqama. Ittiin ukkaamsuun dirqama barbaachisa. Daabboo bishaanii irratti jechuudha. Amma haala kanaan muraan jira. Walumaan ilaalla waan inni fakkaatu. Billaan kun ilkaan qabdi kanaaf akka kanatti murte. Akkuma carraa ta'een fuudhee ittiin mure jechuudha. Haala kanaan muraan jira. Daarii isaan irraa kute jechuudha. Ittiin gammadee baay'ee asitti dhuga.
isa kana fakkaata. Haala kanaan akka ajaa'ibaatti mi'aawa. Daabboon bishaanii baay'ee tokko namatti tola. Baay'een jaalladha daabboo bishaaniin hordoftoota kiyya. Baay'ee tokko natti tola jechuudha. Baay'ee